Oromiyaan qabatamte jechuudha. Oromiyaa keessatti beekadhaa biyya ollatti miti. Gaara keessatti miti. Ummanni bahee waraana fi akkasitti eebbifachuu jechuun Oromiyaan bilisoomtee jechuudha. Waa xiqqoon dubbachuudhaa deema. Waan san nama keenyaaf hin galle. Silaa guyyaan sun guyyaa irraa hafanii miti. Guyyaa miliyoonaan kaanee achitti argamu qabna. Keessattuu diyaaspooraan miliyoonaan silaa ibduru nu himanii. Silaan ifdura qofa qabaadhee caffee raamis achitti argama. Bakka eebbaasitti isaa walakkatti argamee hamilee kennaaf. Wajjin beelellee wajjin dheebodhee hadhaa qabsoodhaa irra deebi'ee habbuuqsana. Oromoon wanni kun hin gammachiisin. Oromoon waraana kana arkee abdii hin qabaatin. Wanta kubadhaa jira keenya. Wanta kubadhaa. Oromiyaa handura Oromiyaadhaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoodhaa kumaantamaan leenjii san fakkaattu argattee gugabbahu diina keenya hangam takka hamileen cabte. Diina Oromoodhaa warra Oromoo billeessuu barbaadu, warra sabboonummaa Oromoodhaa cabsuu barbaadu, warreen daangaa Oromiyaadhaa diigee jijjiiruu barbaadu, warreen ummata Oromoodhaa akka mataa qabatee nafxanyaa jalatti caphee maalummaa isaa irraanfatee bulu barbaadu hangam takka hamileen isaanii cabte waraasa arkuudhaaf. Hangam takka hamileen isaanii cabte, hangam takka abdii muratan. Wanni diina keenya abdii murachiisa. Wanni diina keenya hamilee cabsaa hundinuu waan hamilee teenya jaaree hamilee teenya ol nu kaasaati. Akkas wadda ilmaan Oromoodhaa abdii qabaadha. Waraanni seenaa qabsoo Oromoodhaa keessatti waraanni hangas takka heddummaatu Oromiyaa keessatti leenjifamee hin beeku. Waraanni hangas takka heddummaatu seenaa qabsoo Oromoodhaa keessatti Oromiyaa keessatti hangas takka leenjifamee tasuma hin beeku. Tasuma miidiyaaleen opiniyoodhaa haawwanii fi manguddoodha salfii galchanii irgichaa utaanaa jiniin Abiy Ahmed waraanni harkaa dhumee harkaa fixatee qeeroon jalaa diddee qeeroon leechisuus waboggalti tuun harka kenniti jalaa diddeeti haawwanii fi manguddoo gabbaati ispoortii dalagaadhaa juntaa loltanii shanee loltanii kanaa miti muyaa balib ነው qeeroon Oromoodhaa bakka dhaquu qabdu ni beeyti eessatti ka leenjifamuu qabdu qeeroon Oromoodhaa tolchitee beeyti leenjifamtee eenyuun loluu ka qabdu qeeroon Oromoodhaa tolchitee beeyti. Beekadhaa qeeroon dilli gartan sun qeeroo Oromiyaa guuturraa baate. Qeeroo Tuulamaa, Wallagga, Jimma, Harargee, Wallo hundaatu dhaqeechin leenjifama. Gaafa qeeroon tun bobbaate Oromiyaa eessa fagahuudhaaf ta'ani, eessa dhaabbachuudhaaf ta'ani, diinni keenya kam tahuudhaaf ta'a asumarraa miizaan irra kaa'atii ilaala. Asumarraa miizaan irra kaa'atii ilaala. Adduun summaa Oromoodhaa manguddoodhaa fi haawwan walitti qabdee haawwan saddeetaan deemu, hadiriyaan deemu, hashiitaan deemu, kaakufa as garagala, achi garagalaa miti. Qeeroo fi qarree soonsaa jira tan gabrummaan onnee gubde. Kanaa jira. Karaa kayyoom leenjii hirkatee kan diina bobba'u guyyaa isaa eeggachuu dadhabee jira. Kan saba isaa gabrummaa jalaa baasuudhaaf sigala abaa'oon qeeroo akkasii qarree akkasiiti ifatti makiinaan meeqa marsiteeni waaw baajenni waan sanii bee maallaqa laafaan seena maallaqni waan saniif bahe leenjii san eebbisuudhaaf miti eebbisuu qofaaf horiin bee laafaan seena maalayyaa leenjii waraana kumaantama sadarkaa kumaandotti leenjisuudhaaf bayii hangamtuba waan takka wanni isiidhaaf ilmaan Oromoodhaa kan diiyaasporaa jirtu abdii qabna yes abdii dhaqam abdiin teenya woboo abdiin biraa takka illee hin jirtu abdiin teenya woboo fuula keenya yeroon kar tokko deeffannee waraanni Oromiyaa kutaa hunda keessatti akka leenjifamee akka ba'u godhuu danda'uudha qabna. San godhuudhaaf murtii qabaachuudha qabna, dhaabbii qabaachuudha qabna. Murtiin teenya, dhaabbiin keenya
waraana bilisummaa Oromoodhaa ijaaruu fi kan ijaarame cinaa dhaabbachuudha. Waaw kalee niin gammadee ol burraaqee gabburraaqee ol burraaqeetiin maaliif silaa waraanni kun jiraachuu baatee Oromoon bara dhibbaantamaaf awwaalamte beekadha. Silaa waraanni kun jiraachuu baatee maalummaan keenyaas badde Oromoo ifiin jechuudhaahu sadarkaa qaanfannu gahuudhaaf teenya. Silaa waraanni kun jiraachuu baatee waraana kanaan rabbiin kafana nu qabe rabbiin badirraa nu dandamachiise waraana kana if kenninee akkana madura jedhe. Do you remember? If kenninee diinagdeedhaan cinaa dhaabbachuu qabna warri danda'u qeyroo fi qarree biyya keessaa gaafa dhaqanii lubbuu isaanii kennan nuti qabeenya keenya gannayn gargaaruun dirqama kun kadhaadhaa miti waan dhufee aboo maallaqa ol buusa aboo kottaa woboo gargaarra aboo rabbii jaa kottaadhaa miti dhayxee woboo akkami gargaara karaa kamiiniin ergaaf maallaqaan ganaan lafaa qaba yoon kum dhibba lafaa qabaadhu kuma 50 woboodhaafiin gumaachuu barbaada isaan ergaaf arra sadarkaan irra jirru sadarkaa akkasiiti arra sadarkaan irra jirru jireenya kiyya bireedaan asii qabu kana dhiisee wobottiin dabalama filmaanni keenya lama dhaqeetii wobot dabalamee lubbuu gumaachamo yoon astaa'een irra faayidaa qaba yoon maallaqa gumaachee fi gaafii kaniif gaafadha diasporaan gaafii kaniif gaafadha filmaanni biraan jiru yoo maallaqan qabaanne yoo asi faayidaan qabaanne dhayxee achi lubbuu ta'e kennu yoo moo as jiraachuun kee irra bu'aa qabsoodhaaf qabaate ala kana dalaydee waan dalaydu walakkaa woboodhaan gargaaru yooni maalummaa kee qabaattee jiraachuu barbaadde yoo nama taatee jiraachuu barbaadde yoo oromummaan akka jiraattu barbaadde joollee tana cinaa dhaabbachuun ilma Oromoo intala Oromoo hundarratti dirqama karaa biraatiin waan takka wanni isiniin jara keenya mootummaa Abiy Ahmed facaatee diidee jirti amma duraan kadii gujjiru woboodhaa fi TPLF akkasuma qabsaa'ota mirga fiitiif falmatu sabaa sablammoota waan danda'e hundaan dhiibbaarra godhu jirutti diigaadhaa ture ammaan tana mootummaan Abiy if diigaadhaa jirti amaarri Abiy garagaleeti badii kana hunda hojjate Abiy Ahmed hogganoota Oromoodhaati malee nuu miti jeete amaarri duuba garagalee biyya ustii kanatti waywaachaadhaa jira nuti harka keessaan qabnu nuti dhiiga gannaqame hundaahu Abiyyii fi hogganoota waraanaa Oromoodhaatu dhiiga kana hunda gannaqee warri biyya diigaa jiru Abiy Ahmedii fi hogganoota waraanaa Oromoodhaati nuti harka keessaan qabnu addunyaa koottaadhaa nu idduu seenaa janiitti carraa tokko hafeef laallachuudhaaf biyyoota westii kanatti haasawachaadhaa jiran maal godhanii Abiyyitti garagalanii namni Oromoo gurgure namni Oromootti garagale booddeen isaan turtu namni Oromoo gane ni ganama namni Oromoo xiqqeesse ni xiqqaate namni Oromoo ajjeese ni du'a ka Oromoo hidheesse ni hidhama arra maal nuti diinaa miti mootummaan PPdhaa yookaanis mootummaan diktaatarri Abiy Ahmed jaaratee deemuun ifii wal diigaadhaa jirti jarri Amaaraa itti garagalee jira akka Amaaratti dhaabbatanii itti garagalan illiitiin Amaaraa dura dhaabbattee jirti deebisi yoo gad deebine karaa OPDO'n if keessa wal nyaachaadhaa jirti jara keenya dhageeffadha OPDO keessa gareedhaa jira garee Shimallis garee Abiy garee Taayyee hagafitti gareenuma qaba garee Taayyeedhaa hangaasaa Saaliyaa Saamii fa'aadha Maarree fa'aadha warra ammaan tana badii afaan qabatee qarqee taa'u kana hundinuu OPDO keessatti hanga dandeetti garee mataa fi jaaratee garee qaba garee san keessaa amma takkaa ol ba'e gareen tuun garuu takka hamilee cabinsaa irraa mul'ata abdii murachuu irraa mul'ata sadaffaa Oromoodhaan wal dhabnee jirra gareen silaa nuti bira dhaabbannus kuftee jirti eeysa gorra garam qabannaa keessiran
ifiif wal diigaadhaa jira nu achitti ifii wal diigaadhaa jira oppidoon ko wal diigu jirti yoo ol baafte mootummaan PPdha duraan mootummaa Amaaraa itti bulchitu mootummaan Amaaraa itti gargaltee biyya afaan deebitee biyyoota wasiitii wajjin haasochuu eegaltee jirti Abiy Ahmed maraata kan hundi qoon qabu maaltu deemu jira qoon qabu inni chuma gabbee ibsa baasu guyyaa guutuu maraataadha Facebook irra ool guyyaa guutuu commentii Facebook bisa Abiy Ahmed dhiiroo maaliin katabaadha yaadaa ool Facebook irratti maaliin jaa injifannoo maaliin himaadha Facebook irraa yaadaadha ool maraataan if jala argu immaddiin argu waafirraa laaluun danda'u hallayyaa keessaan baane keessa duraanuu seenee amma san keessa gaffagaachaadhaa jira mootummaan Abiy ifiif if diigaadhaa jirti jechuudha yeroo kana keessatti yeroo mootummaan Abiy nu achitti ifiif diigaadhaa jirtu ifiif nyaachaadhaa jirtu kanatti yeroo mootummaan daariixee bittinnaawaa jirtu keessatti yeroo hoggantoonni isiidhaa ifii wal afaan deebi'ee wal nyaachaadhaa jiru keessatti yeroo hogganoota PP iddutti wal amantiin hanqatte keessatti waraanni bilisummaa Oromoodhaa kumaanta leenjifamee akkatti qilleensarra yaa'aa jira. Are you guys not happy? Hin gammanne? Kun isin gammachiisu? Yeroo mootummaan diigamtu keessatti yeroo waraanni keenya leenjifamee qeyroo fi qarreen kumaandoon akkatti qilleensarra yaatu isin gammachiisu? Sigale? Kanaaf burraayinaa jechuudha gammannee kanaaf utaallaa jechuudha diinni keenya nu cabsuudhaa keeti ifii wal cabsaadhaa jira diinni keenya Oromoo awwaaluu keeti ifii if awwaalaadhaa jira awwaala Oromoodhaa qotan taayyee faadhaatu seenaa jira taayyeen osoo ni bakka shimallis alaab waa yookaanis dhagabar kadheetti qooliin hiiqaati qo'aan gonmaan harkadha juuti godina Shawaa kibbaa keessatti gorsaa godhanii muudan taayyee dandaadha mee ifa jeessamu bishaan qoritti fajjeessamu miseensa haada laaliitti fannisamu mee laala wanni hangatti deemuun yeroo hundaa waan gootu keessatti waan dubbattu keessatti waan barreessitu keessatti hangatti deemuu gaarii danga eeggachuun hedduu gaarii extremii deemuun gaariidhaa miti taayyeen ammaan tana qabsootti fakkaatteeti amata sadi guutuu Oromoo arrabsaadhaa bee girrisa maarree hattuun maarree biyya diigdu shanee Oromoodhaa waan hin jirin qabu qabsaa'ota Oromoodhaa hidheeti maggarajaa duubaa ragaatti bee gurbaan kun ragaatti baay'isa warra Oromoo arrabsu warra Oromoo gandaan qoodu warra Oromoo amantiin qoodu wali qabatee jaaree mindeessee mindaa kenneefi social media gubbaa amata sadi guutuu Oromoo arrabsiisaadhaa bee Oromoo amantiidhaan gandaan kutaadhaan gosaan addaan qoodaa ture gurbaan kun isaaf taayyeen umaan beeku taayyeedhaaf wanni godhaa ture turundi qabsoodhaaf ta'a qabsoo oppidoodhaa cimtuu keessa turree namni hanga kiyya qabsoo godhen jiru maaliif inni qabsoo arrabatti beeka inni qabsoo Oromoo amantiidhaan qoodu kutaan qoodu gosaan qoodutti beeka taayyeen qabsoo akkasatti namni hanga isaa qabsoo godhe tokko illee hin jiru bara sadeen kan kanaafuu aangoodhaa if eegaa ture maal ta'uu taa beektanii dhageeffadhaa maal ta'uu taa oppidoo maal gootu beektanii shira hangammaa oppidoodhaan Oromoo irratti dalagame hundaa'u Oromoo ajjeefamti Oromoo rarraafamti Oromoo hidhaa keessaa guuramtee ajjeefamti warra Oromoo amantiin kutaadhaan gosaan arrabsee addaan baase hunda badii oppidoon fuuteeti taayyee gubbaa keessee taayyeedhaa fi warri isa fakkaatu yeroo waabduu booda hidhamuudhaaf ta'an caffeen maaliif kana jaa naa qabadhaa caffeen maaliif kana jabeeytanii kuni aadaa oppidoodhaati amala oppidoodhaati yoo Oromoodhaa wajjii walitti araaramne gartee lakki inumaa oppidoo waan gaarii gootee gurbaa qeyroodhaan girisaa jechaa ture gurbaa hogganoota Oromoo xiqqeessaa ture gurbaa halkan walakkaa hirriibaa ka'ee shanee jee barisaa ture
OPDOon hiitee jirti inumaa lakkeessi mallis wayyaadhaa kan taayyiruu irraa hidhifaa jennee akka gartee Oromoo tasgabboituu fi taayyee qoonni isaa katti aanu hidhaa kana naa qabadha caffeeraa mismaal jechaa naa qabadha badii kana hunda lakkaawaniiti irra kaanii taayyee danda'aadha Jowaar Mohaammed kan magarajaa duubaa ragaatti baasetti dhaqee ruummeetii wajjin ta'uudhaa ta'an mana hidhaadhaa keessatti OPDO keessaa ammaasi namoota hedduudhaatu hidhamuudhaaf ta'a. Kuni namni amala OPDOdhaa amata 27 isaan TPLF dalagaadhaa turan beeku. Namni bara sadeen kana jala deemee faana dhawaadhaa jiru kana tolchee akka gaarii beeka. Akka gaarii beeka. Warreen alarraa galee OPDO ta'e kun amma bakkeef kaan dhaban duraan garee qabatan silaa garee qabachuu hin turre. Kun garee taayyeedhaati. Ijoolleen shaatu bakka lamatti baaftee kun garee taayyeeti kun garee shimallis. Baatii takka booda dhagoon teessa waa isaanii ammaa wadee jiran. Filmaata muudama OPDOon dheengadda ol mudda irraa eegalee warri garaadhaaf qochumaaf alaa galee hundi isaanii kutanii jiran. Meelaal amma waa barreessanii. Tana waa takka hin barreessu qalbiin cabxee hamileen cabxee akka inni keessa jiru maan tana anumaa fi rabbii tokkichaa beeka. Anumaa isa tolchee fi rabbii tokkicha keessa uumee beeka amma tana akka inni keessa jiru. Maal qaba silaan deeggaruu baadhee maal qaba silaan taayyee jala goruu baadhee shimalis jala goree maal qaba silaan duraan garee irra uyyaadhaa beekee qabadhee yookaan silaan duraan hudduu qabadhee naamusaan taa'e maal qabaa lubbuun keessa galtee jirte anumaa isa uume feesbuuk irratti caffeeraa miska tana feesbuuk irratti uumee fi rabbii tokkicha isa khalaqeetu akka inni keessa jiru beekaa jechuudha. The same all others. Warri kuni sanu warri alaa gale hundi isaanii leencoo baatirraa eegale. Of course they know siyaasaanii beekanii carraa kanatti faa'iidooyineeti waarkannaadhaaf galan warri alaa gale hundinuu akka mootummaan kun kufuudhaa deemtu akkumaan an beekutti isaanii beekan beekadha. Kana beekadha kana wallaani. Akkumaan an beekutti isaanis beekan mootummaan Abiy Ahmed akka kufuu deemtu. Akka karaa hundaan marfamtee jirtu. Akka addunyaan guutuun halibdi. They know. So, kun maal godha? Kun maal godha? Arra wanni mataa lafa kaanii calja'anii taa'aniif kara goran wallaalan. Kara goran wallaalan. Nuti arraas caffeeraa misfaan boonnee dubban. Kalees ta'a jennee kadhachaa turre tana kaafa aboo ta'a rabbii jaa leencoo baatii aboo dhaabbadhu rabbii jiinaati saayiba aboo amiin jundiidhaa gattaa'e qabsoo Oromoodhaa osoo beektu osoo Oromoon akka bilisoomne beektu garaa jecha dhayxee diinaan dalaginiiti aboo gad dhaabbadhu wajji qamaanee finfinnetti aboo gattaa'a jennee dadhabnee jechuudha lakki boo ta Oromoodhaan fagaattii nuti gartee mataa keenyaa yoo waarkannee rakkoo keessaa baane it's okay ta Oromoodhaa Oromoo soo bilisoomti nuti jara kan maxxanneeti eeyyee Oromoon bilisoomtee jirti eeyyee mirgi Oromoodhaa eegamee jireennee waan nyaannaa jedhaniiti galaniimi osoo onneen isaanii dhugaa beektuuti ifi kijibanii if sobanii garaadhaan sobamanii galan arra garuu akka wanni isaa yaadan sun galman gahiniif tolchanii beekan. Arra warri waraqaa qabu addeebi'aa jira. Warri waraqaa qabu. Garuu asillee deebi'an biyya kanatti yakka Itoophiyaa keessatti dalagameef gaafatamuudhaaf ta'an beekadha. Gaafatamuudhaaf ta'an maaliif mootummaan Ameerikaadhaa adda durummaadhaan ta mirga Itoophiyaa keessatti dhiitame jenosaayidii Itoophiyaa keessatti godhame tan hordofaa jirtu mootummaa Ameerikaadhaati. Mootummaa Kanadaadhaati. Euroopiyaa Yuuniyeenii. Jarri kun hugguu as deebi'an warri isaan jenosaayidii maqaa mootummaa Abiyyiin irratti dalagan kun yoo himatatti banan bakki seenan hin jirtu. Warra jireenya ifii gurguree jechuudha. Warra jireenya ifii balleesse. Xiqqarraa qabee namni Abiy deeggare hundinuu itti gaafatamuudhaaf ta'a. Especially during this genocide, during Tigray genocide, during Oromo genocide. Namni Abiy deeggare hundinuu itti gaafatamuudhaaf ta'a. Maaliif haasofni kee hundinuu
galmaa'ee ta'a waraabamee ta'a wanni ati barreessite hundinuu feesbuukiitu kaampaanii ragaa sibba ati dilliit godheetta waan badaa barreessiteeti dillii godheetta garuu kaampaaniin Facebook they can pull out anytime sitti as baasan guyyaa kana jette guyyaa kana dubbatte guyyaa kana barreessite sitti as baasan warreen genocide kana deeggaree jechuudha by any means addunyaarra lubbuu namarratti murteessitee miskiina lafarraa duguuguun hin jirtu. The whole world is against genocide, any kind of genocide. So, warri deeggartan, abii deeggartan hundi itti gaafatu teessan gaafa as deebitanis gaafa Ameerika deebitanis, Kanada deebitanis, Awuroopa deebitanis, Keeniyaa baqattanis itti gaafatamuudhaaf teessan. Kanaan jaa ilmaan Oromoodhaa hundi baga gammaddan baga gammaddan. Baga gammaddan. Waraanni keenya baga rabbiin kanaan isin gahe. Hoggantoonni keenya hoggantoonni waraana jabaadhaa isiniin boonne Oromoo alaa fi keessatti mataa ol qabachiiftan. Oromoon isiniin boonte go ahead itti fufa itti jabaadhaa isin cinaadha jirra waa hundaan. Thank you. Fayyaa ta'a yeroo gaarii qabaadhaa.